Ashamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota reedii adamtuu bakkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaa fi kabaja bakkuma isin jirtanitti isin biraa ga'u jecha egaan daawwattoota hordoftoota keenna oduu amma nu dhaqqabe tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin tura affeerraa kooti egaan daawwattoota keenya namoonni chaanaalii keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya akka taatan abdii qabna. Odeeffannoon har'a qabannee isiniif dhiyaanne obbo Baqqalaa Garbaa baay'ee dhukkubsataa jiru mana hidhaa keessatti dhibeen isaanii haala hamaa ta'een parsantii 50 akka itti dabale yeroo ammaa kanatti haati manaa isaanii BBC Afaan Oromoo irratti dubbatanii jiranii jechuudha. Dhukkubni isaaniittis maal inni ija isaanii dhukkuba jechuudha. Baqqalaa Garbaa jechuun namni hin beekne hin jiru namni Oromoo ta'e. Baqqalaan Garbaa eenyu jedhee nagaa fatuun jiranatti fakkaatu. Obbo Baqqalaa Garbaan qabsaadha. Qabsaa bara umrii isaa guutuu qabsoo keessattii fi mana hidhaa keessatti dabarseedha. Ijji isaanii baay'ee dhukkubaa jira. Akka doktorri isaa laalee dubbatutti ijji isaa arguu parsantii 50 gadi buusteerti. Waan namni tokko amma fakkeenyaaf nama guutuutti argaa parsantii 50 irraa bu'e jechuun najaa muufamuu nan hafna jechuudha. Yaala gaafatanii yaala manni poolisaa eeyyamuufi dide jechuudha. Waraqaan mana murtii hin jiru maali jedhanii waraqaa baalangaa uumamu jedhanii akka inni jaamu barbaadan. Durumaa aslan wannuma akkanaa kana keessatti amma qabsoo keessatti Baqqalaa Garbaa wannummaa hidhameefu jibbiis mootummaan isarraa qabuuf isa hidhee miti. Beekamaadha bar cubbuu biraan qabu siyaatii biraan qabu waa'ee Oromoo Oromiyaa dubbateef qofa hidhame. Ammas Oromoo na dhagahi. Abbaan fedhe waan fedhe deeggari. Garuu jabaa kee goota kee guyyaa adiidhaan yoo akkatti miidhamuu isaa argitu wanni kana caalaa namatti dhagahamu takka hin jiru dhugaa rabbiititti. Namni hanga fedhe siyaasa bilxiginnaa yoo deeggari yoo barbaadde rakkinaa mitiin. Garuu nama taate jireenya namaatti irratti badii yaa qabaatu mootummaan tokkon akka beekutti badii yoo qabaadhe badii kiyyaaf na'edha. Garuu badii an qabuuf saniif jedhee dhibee kiyya san callisee nan ilaaluun qabu. Akka seera addunyaatittuu iyyuu wanjalanyaa feete taate, hattuu taate, ajjeestuu taate, shororkeessa taate, waan feetoo taate erga harka mootummaa jiraatte mirgi namoomaa kee kabajamuu qaba ture. Garuu Itoophiyaatti waan akkasii hin jiru. Amma dura obbo Jawaar Mohaammed dhibamanii turan yaala dhabee dararamaa ture. Akkasumatti Rabbi godhee fayyee Shamsaddiin Xahaa dararamaa ture. Obbo Baqqalaan Garbaa akkasuma Hamzaa Booranaa yookaan Hamzaa Daanaa namni mana hidhaa san keessatti hin dhibamin hin jiru. Hayyoonni kenna gurguddaan jechuudha. Yaala tokkocha argachuu hin dandeenye. Gaafa duraa Jawaariin doktora kennan si yaallaadhaniin marfee waraananii ajjeesuudhaaf yaa uummata kenna ilaa. Kun akkuma namummaatti yaaduudha malee akka siyaasatitti miti. Obbo Baqqalaa Garbaa har'a oolmaniin Oromoodhaa oole mootummaan har'a kursii irra taa'aa jiru kana maqaa isaaniitiin fide wayyaaneen mana hidhaatti shamsite gaafni wayyaaneen mana hidhaatti isa shamsite sun bar mataa ofii bilisoomsuuf osoo hin taane uummata Oromootii fi warruma har'a kursii irra taa'u kanaaf jecha hidhaa san keessatti dararamaa ture. Taa'ee akkuma eenyutittuu jireenya isaa maatii isaa hojii ooffatuu hin danda'a. Jireenya gaarii qaba, bultii gaarii qaba, ilmaan gaarii qaba. Taa'ee akka barbaadetti ilmaan ofii barsiifata. Jireenya ofii akkuma anaafsii hirkatee ooffatuu hin danda'a. Garuu rakkoon Oromoo nan raffistu jedhee umrii isaa guutuu qabsoo Oromootiif kennee har'a mana hidhaa keessatti irra deebiidhaan ijji kun yoo isa darartu ijji ammaa miti. Baruma wayyaanetirraa dhukkubdi ture. Yaala argatee ergasii erga mana hidhaatii baheen fayyee ture. Ammas deebiteetti deebiti. Ijji maaliif dhukkubdi beeytanii? Namni mana hidhaa keessa jiru cal'isee taa'aan oolu. Keessattuu inni nama hayyuudha waan ta'eef nama beekadha waan ta'eef guyyarraa kitaaba dubbisaa wantoota adda addaa seenaa biyyattii adda addaa kana dubbisaa oolanii waa'ee Oromoo kana waan adda addaa barreessaa oolanii sababa kanaatiif miidhaan kun irra ga'ee har'a haati manaa obbo Baqqalaa Garbaa haala baay'ee mararfataa ta'een BBC Afaan Oromootitti himte yaala argachuu hin dandeenye mootummaan akka yaala argatuuf eeyyaman goonee fi ammatti gaafataa jiranii. Obbo Baqqalaa Garbaa garuu ammatti miidhaa cimaa irra jiran miidhaa cimaa dhibee biraa dhibamu namni ija dhibamuu irra waan biraa dhibamu wayya. Ijji tun osoo ati argitu sitti dukkanaa'ee jechuun ati nama du'ee wal bira jechuudha. Dhugaa rabbiititti waa'een ijaa tasuma akka salphaatti waan ilaalamuu miti. Wanti biraa harki sirraa citu wayya ijji si baduu irra harki kun sirraa muramuu wayya. Maaliif nama laallataa namatti haasa'attee
akka barbaadetti addunyaan tun maalirraa akka jirtu argita. Garuu ijji si jaamte jechuun ati namuu du'ee wal bira jechuudha. Oromoo kana waan ta'eef yoo danda'ame akkanumatti sagalee ta'aa fi immoo gootota akkanaati irratti hin qoosinaa. Namoonni siyaasa hordoftan, namoonni ergitee paartii adda addaa deeggartan, hayyoota akkanaati irratti, gootota akkanaati irratti abadan hin qoosinaa tasumallee. Maaliifi innis kana waa hunda qabamus hidhamus waan hundi dararaa waan isaaf haaraa miti. Garuu mootu nutiif baay'ee ulfaataadha. Qabsaa keenya akka kanatti arguun caalaa obbo Baqqalaa Garbaa jechuun oolmaa guddaa Oromoodhaaf qaba. Namni tokko silaa bara mootummaa tokkotti hin fooyya'amne. Har'a garuu gaafa kaanis maqaa Oromootiin dararamee har'as maqaa Oromootiin gaafa dararamu caalaa wanni nama gaddisiisu tokko hin jiru. Dhugaa Rabbiitti baay'ee tokko na dhaga'ame. Hangi yoomitti nuti sila kan biyya ormaan dararam, kan biyya keessaan dararam, nuti abaarsa wayii qabaatuun oollu baay'ee. Ani shakkimmaan kiyyaa abaarsa wayii qabaatuun oollu malee nagaatti akkatti wannoo jechaa hin jirru, dararamaa hin jiru dhugaa Rabbiitti. Mootummaan bilisoomtan jedha. Warri dhaabbolii siyaasaa gabroomne jedha. Inni kunis gabroomne jedha. Oromoon namatti cituu dhabeera bara. Bilisoomne jechuuf ajjeechaniin dhaaban, wanta adda addaan dhaaban. Gabroomne jechuuf kursirra kataa'u afaan Oromoo dubbatu, ka biyya bulchu afaan Oromoo dubbatu. Bar waan akkaataan jiruuf jireenya uummata Oromoo burjaajii keessa jira. Ummanni biyyaa keessattuu burjaajeera. Warri biyya alaa homaa miti. Warri biyya alaa aga tokko onlaayina kanaa waan adda addaa lallaalaa hubannoo qaba. Warri biyyaa burjaajeera. Kan irraa hidhame Oromoo ta'uu hin beeka. Kan du'aa jiru Oromoo ta'uu hin beeka. Kan immoo biyya bulchaa jirus Oromoo ta'uu hin beeka. Akkam odoo kan birallee dhufe akkanuma nu godha kan jedhu shakkii guddaa keessa jiru ummanni biyyaa. Kan biraas gaafa dhufe kunuu Oromoodha. Nuuf hin taane inni biraa akkamiin nuuf ta'a kan jedhu shakkii keessa jira jechuudha. Kanaaf obbo Baqqalaa Garbaa hundi keessanuu kadhannaa godhaa fi Rabbii ija isaa nagaatti haa deebisuu, fayyaa isaatti haa deebisuu kan jedhu kadhannaa cimaa godhaa fi obbo Baqqalaa nama oolmaa cimaa hunda keessan biraa qabudha. Nama haala amma salphaatti ilaalamu kanaa miti. Nama baay'ee gameessa namaati. Nama gaarii Oromoon qabdu jedhee yaadu keessa obbo Baqqalaa Garbaati. Kanaaf aan akka dhuunfaa kiyyaatti obbo Baqqalaa Garbaa Rabbii isaa fayyisu. Kabajaa guddaa isii qaba. Warri hayyoonni Oromoo warri hidhamtanillee Rabbi nagaan isin haa baasu. Biyya teennallee Rabbi nagaan haa bilisoomsu. Kuni dhaamsa Oromummaati. Egaan daawwattoota keenya qophiin irraaf qabadhe kana fakkaata. Arreedii Adam TV namoonni chaanaala kiyya haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatiin haaf ta'a. Na hordofaa isiniin jedha. Fayyaa ta'a.